Rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti deemaa jiru furuudhaa fi waliigaltee irra gahuun akka danda'amu hubannee jira jechuudhaan ibsa dabalataa baasee jira. Jaarmayaan siyaasaa ABO fi KFO'dha. Mariin nuti turre guyyaa afurii qofaa miti. Baatii lamaaf geggeessaati jira. Guyyaa afurii ammoo jaarmayaalee fi akkasuma hayyoota adda addaa Oromiyaa guutuu tan hirmaachifte haa taatu mala jechuudhaan dabalataan akka yeroo dheeraadhaaf irratti mari'achaatiin ture ibsa kana keessatti ibseeti jira. Ibsi kanaan dura bahame akkaataa miidiyaalee garaagaraa ittiin gabaasan dogongora ta'uu hubachuudhaan ibsa dabalataa kana baafne jechuudhaan illee dubbataniitti jiran. Ibsa ABO fi KFO waloodhaan baasan kana guutuu isaa isiniif dubbisa. Andi biraa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad Somaaliyaa daawwachuudhaan nagaan gara Itoophiyaatti deebi'ame jechuudhaan gabaafameeti jira. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad yeroo daawwannaadhaaf gara Somaaliyaa deemutti maaltu isa mudate? Arabdu Abduu Moobaala Biraayi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad fi Sheekh Hassan pirezidaantiin Somaaliyaadha waggaa tokko oliif eegaa wal gaarreeffannaa inumayyuu gara lolaatti seenamuudhaaf deemama rakkoo gaanfa Afrikaa ta'uudhaaf deeman jedhameetiin eega sodaa guddaa uumanii booda jaarsummaa Tarkiitiin eegaa araaramanii inni jalqabaa gartee walii galameen kan Somaalilaandii suni tarsaafamee inni isa kanatti deebi'ame. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad yeroo duraatii fi Somaaliyaa kan inni daawwate jechuudha. Eega jaarsummaa Tarkiidhaan walitti araaramanii dursee kan gara Finfinneetti malee Sheekh Mahmud Hassan pirezidaantii Somaaliyaati ture jechuudha. Itti aanee dhiyeenya kana torbaanuma kana keessa immoo ajajoota waraanaa lameentu walii mallateesse keessatti waa'ee Amisoom irratti loltoonni Itoophiyaadha waggaa dheeraadhaaf achi keessatti Alshabaabiin kan lolaatiin turan na keessaa haa bahu bakka sanii Ijiptitu buufame jechuudhaan Somaaliyaan gaafa gartee walitti gaarreeffannaa qaban san ibsa baasaati turte jechuudha. Waliigalteen Tarkiin taasifte keessaa tokko sun waraanni Itoophiyaadha akka achi tursiifamu akka waliigalanidha. Sun akkuma jedhametti ajajoonni waraanaa lameen dhiyeenya kana walii mallatteessanii turan. Arraan tana muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad gara Somaaliyaatti imaluudhaan waliigalteen isaanii sadarkaa kanarra gaheeti jira jechuudha. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad waloodhaan tokkummaadhaan taanee biyya keenya gabbataa kanarratti yoo hojjanne ni milkoofna jechuudhaan fuula Facebook isaa irratti barreesseeti jira jechuudha. Abiy Ahmad turtii sa'aatii muraasa booda dafeetiin ifurra deebi'ee jechuudhaan miidiyaalee garaagaraa kan gabaasaatiin jira. Yeroo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad dirree xiyyaaraa Somaaliyaatti bu'uutti dhukaasatu ture jechuudhaan miidiyaaleen Somaalee garaagaraa gabaasaati turan jechuudha. Dabalataan BBC Reuters gabaafachuudhaan kan gabaase Moortarsiin akka dhukaafameetti yeroo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad achi gahutti akka dirree san keessatti bu'ee irra deebiidhaan mirkaneesseeti jira jechuudha. Somaaliyaa keessatti eegumsa addaatu godhame jedhameeti kan gabaafamaatiin ture. Waajjirri tokkolleen banaa hin turre. Hojiin daldalaa guutuutti cufaadha ture. Manneen barumsaa guutuun cufaadha ture. Eegumsarra kan ka'e jechuudha. Abiyyi simannaa Somaaliyaan gooteef galatoonfachuudhaan waloodhaan yoo hojjanne biyyi keenya ni guddatti jechuudhaan Facebook isaa irratti katabee jira jechuudha. Suuraaleen biraa kan hedduu miidiyaa kanarratti qoodame ammoo Bahara Moggaa yeroo daawwatan uummata hedduu gartee Bahara Moggaa irraa mul'atanii fi Abiy Ahmad illeen yeroo uummata gartee Bahara Moggaa irra jiran kana yeroo salaamuudha jechuudha. Tole hayyee dhiyeenya kana walgahii guyyaa afuriidhaaf ulaa cufatanii ilillii hoteelitti taa'aatiin kan turan Koongiresii Federaalaa Oromootii fi Addi Bilisummaa Oromoo akkasuma jaarmayaaleen hayyoonni Oromoo adda addaa Oromiyaa kutaalee Oromiyaa hunda keessaa kan walitti dhufan ulaa cufatanii guyyaa afuriif taa'aatii turan. Akkasuma ibsilleen kan kenname jaarmayaaleen achirratti hirmaatame akka uummataatitti nuti jaarmayaaleen achirratti hirmaanne jechuudhaan jaarmayaalee achirratti hirmaatan kan uummataa sanirraa jechuudha. Ibsilleen kan kenname amantaan irra deebiidhaan ABO fi KFO'n waloodhaan ibsa kenneeti jira. Ibsi isaan kennan kun kan jalqabaa sun gara malitti hubatame yookiin ammoo saba himaalee fi miidiyaaleen garaagaraa haala hin taane haala dogongorsiisaadhaan yeroo gabaasaa jiran waan agarruu fi ibsa biraa bal'aa kennuuf dirqamneeti jira jechuudhaan ibsa baasanii jiran jechuudha. Ibsa isaanii kana keessatti baatii lamaa olii fi marii didiqqaa eega goone booda kan guyyaa afurii santu kora hunda hirmaachise yookiin ammoo walgahii uummata hunda Oromiyaa irraa hirmaachise kan ta'e malee baatii lamaa fi marii kana kan geggeessaatiin turre ammallee marii keenya mootummaa waliin itti fufnaa akkamittii fi eessatti kan jedhu ammoo isin beeksifnaa waliigalteedhaan kan itti adeemamu. Ibsa gaafa duraa bahe sanirra fooyyeffamee mootummaa wajjin numayyuu waliigalteerra gahuun akka danda'amuyyuu hubannee jira jechuudhaan ibsa isaan kennanidha. Ibsa isaanii guutuu kana isiniif hin dubbisa. Kora waliin irratti ibsa waloo ABO fi KFO irraa kenname. Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireesa Federaalaa Oromoo jiila jaarmaalee hawaasaa Oromoo adda addaa wajjin taane rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi jireenya uummataa irratti danqaa ta'ee jiru irratti yaada furmaataa barbaaduudhaaf marii taasifne irratti mariin godhames baatii lamaa ol kan lakkoofsise yoo ta'u akka guyyaa guraandhala 18,2025tti mariiwwan xixiqqaa hedduu gochaa turuudhaan gaafa guyyaa guraandhala 19,2025 hanga guraandhala 22,2025tti kutaa hawaasaa Oromoo garaagaraa irraa ofitti dabaluudhaan magaalaa Finfinneetitti hoteela Ililiititti guyyaa afurii fi kora guddaa geggeessinee jirra. Koricha irratti rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi rakkoolee adda addaa furuudhaaf waliigaltee irra geenyee jirra. Wantoota hedduu nageenya Oromiyaa fi Oromoo waliin wal qabatu irratti mootummaa waliigaltee irra gahuun akka danda'amu hubannee mootummaa waliin mari'achuudhaaf qophiilee barbaachisoo gochaa jirra. Kaayoon ijoon marii kana rakkina nageenya Oromiyaa keessa jiru furuudhaaf qaamota waraana irra jiran waraana dhaabuudhaan rakkina jiru karaa nagaadhaan
furuudhaaf irratti hojjechuudha. Dhimma ijoo nagaa waaraa buusuu kana waliigaltee fi murtii koree waliinii guraandhala 22/2025 ibsame karaa miidiyaalee hawaasummaadhaan qoodame hordofne miidiyaaleen garaagaraa akeekaa fi kaayoo marichaan ala hiika adda addaa itti kennuudhaan ibsuu isaanii hubachuudhaan ibsa bal'aa sirrii ta'e saba himaalee garaagaraatiif kennuudhaaf barbaachisaa ta'ee mul'atee jira. Akka armaan gadii kana kaayoon ijoon marii kora waliinii tokkoffaadha. Egeree uummata Oromoo fi naannoo Oromiyaadhaaf yaaddessaa kan ta'e mari'atanii karaa nagaa fi sabatiinsa qabu qofaan furuun akka ta'u cimsinee hubachiifna. Lammaffaa gaafilee uummata Oromoo ilaalchisee kanneen bakka adda addaatitti kaan hunda mootummaa fi qaamonni dhimma ilaallatu waliin marii gochuudhaan furmaata kan argatan ta'uu beeksifna. Sadaffaa rakkoolee jiranii fi gaafilee deebii barbaadanii fi karaa nagahaatiin furmaata akeekuudhaan erga mari'atamee booda yaadni furmaataa irratti waliigalame hojiitti hiikama. Afuraffaa nageenya furmaata hundaati jennee waan amannuu fi marii fi sochii amma eegalame kana qaama nageenya kanaa ta'uu beeksifna. Karaa wal qabatee sochii jalqabame kana gufachiisuudhaa fi carraaqqii godhamuu fi ololli adeemsifamu kamuu irratti hirmaachuu irraa qaamonni adeemsa nagaa kana keessatti qooda fudhachaa jiran hunduu of qusatuudhaa fi of qoqqobuudhaan kaayoo nageenyaa fi tumsa barbaachisaa akka godhan cimsinee hubachiifna. Haala qabatamaa nageenyaa wal qabatee Oromiyaa keessatti adeemaa jiru bu'uura godhachuudhaan qaamonni dhimmi ilaallatu hunduu tumsa yoo godhe nageenya waaraan dhufuu waan danda'uuf barbaachisummaan kora waliinii Oromiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf qabu olaanaa akka ta'e ABO fi KFO'n guddaa itti amana. Kanarraa ka'uudhaan ejjennoo waloo kora waliinii ABO'dhaa fi Koongireesa Federaalaa Oromoo armaan gaditti ibsanii jiru. Tokkoffaa nageenya waaraa Oromiyaa keessatti fiduudhaa fi qaamni dhimmi ilaallatu hunduu furmaata kennuudhaaf hojii hojjetamu tumsuu qaba. Lammaffaa qaamonni Oromiyaa keessatti kan wal waraanan waraana dhaabuudhaan rakkina jiru karaa nagaa furuudhaaf jecha hojii hojjetamuu qaban keessatti qooda irraa eegamu bahachuudhaa fi dirqama ofitti fudhachuu qabu. Sadaffaa olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu hunduu qooda irraa barbaachisu bahachuudhaan nagaa buusuudhaa fi hojjechuun dirqama hundaa ta'uu hubachiifna. Afuraffaa dhimmoonni nageenya Oromiyaa fi dhimmoota adda addaatiin wal qabatee dhimmoonni mootummaa waliin irratti waliigaluun danda'amu hunduu waan jiranii fi mootummaa waliin atattamaan mariitti seenuudhaan irratti hojjetamaa jiraachuu hubachiifna. Shanaffaa paartiileen siyaasaa ABO fi KFO'n dhimma nageenya Oromiyaa irratti mootummaa waliin mari'atuudhaan furmaata waaraa argamsiisuudhaaf hojjanna. Jahaffaa mariin kun yoom eessattii fi akkamitti akka eegalu dursa qaamota sadan jidduutti waliigalteen kan ta'uudhaa fi mari'atamuudhaan kan murtaa'u ta'a. Torbaffaa rakkoo fi garaagarummaan siyaasaa qabnu kamiyyuu mariidhaan hiikuun barbaachisummaan inni nageenya uummata keenyaadhaaf kan qabu ta'utti amanna. Nagaan Oromiyaadhaaf Koongireesii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo Finfinnee Oromiyaa Itoophiyaa guraandhala 26/2025. Marii karaa nagaatiif balballi keenya banaa waan jedhamu kana akkuma gartee propagaandaa jedhan saniititti itti fayyadaman mootummaan yeroo hedduu ammoo paartiileen lameen kunneen ABO karaa nagaatiin qabsaa'u kan Daawud Ibsaatii fi akkasuma OFEKO'n waloodhaan ibsa kana yeroo baasan wal hubannoo irra gahuun akka danda'amu hubanneeti jirraa jechuudhaan ibsa kana yeroo baasan an akka nama tokkootitti waan abdii namatti horu jedheeti yaada. Isaan kunneen dura tokkoffaa akkaataa gartee propagaandaa mootummaan deemu kanaan ni gowwooman jedheetiin hin yaadu yoo ijibbaatuma nagahaatii fi jechuudhaaf kana jedhanillee hin beeknu. Garuu ammoo akkasuma gartee jaarmaaleen adda addaatii fi uummanni warra achirratti hirmaattanis akka waan kanarratti nu tumsitanii fi nageenyi akka bu'uuf ammoo hundi keessanuu akka nu bira dhaabbattan mariidhaan itti adeemaati jirraa. Isa kanarratti waliigalteedhaan kan itti deemnu qaamni sadeen yeroo waliigalee isin beeksifna akkaataa itti deemnuu fi akka hundayyuu jedhaniiti jiran. Baatii lamaa oliif kan turellee akka ta'e ibsa kana keessaa akka hubattaniiti jirtan jedheeti yaada. An akka nama tokkootitti kuni waan abdii namatti horu jedheeti yaada. Maaliif paartiileen kunniin lameen sirriitti amala mootummaa sanillee ni beeku waan ta'eef itti fakkaate yookiin ammoo gartee akkanuma cal jedhaniitiin kana dubbatan jedheetiin hin yaadu. Haga isaan walgahii kana taa'aatiin turan Jawaar Mohammadillee Facebook isaa irratti waa maxxansaatiin hin turre. Marii eebba kitaaba isaa irratti sagantaa lamarratti namoonni waan gaafataniif achirratti deebii kenne malee achi booda Facebook isaa irratti waan haala akkaataa biyyi teenya keessa jirtuu fi akkasuma qeeqa mootummaa irratti barreessaa jiru irratti waan tokkoyyuu hin dubbanne jechuudha. Hanga ammaatitti karaa miidiyaa mootummaatiinis haga ammaatitti asirratti wanni jedhame hin jiru jechuun silaa durii taate haga ammaatitti iyyuu propagandaan adda addaa maqaa balleessiileen garaagaraa yookiin ammoo waan kana balaaleffatuun Oromoo mootummaa isaa jajjabeeffachuu qaba. Mootummaan Oromoo mootummaa gartee uummataan filatame kana jajjabeeffachuu qaba waan jiru haala akka isaan irratti silaa ibsi ni baha jedheeti yaada. Haga ammaatitti ibsi baheelleen hin jiru. Akkuma barbaadeyyuu haa ta'u karama fedheeniyyuu haa ta'u furmaatumaan Oromoon kan inni barbaadu yoo dhuguma akkuma jedhame kana wal hubannoo ragaa nagaa buusuudhaa fi karaa nagaatiin wal dubbatanii nageenyi kun kabuu taate wannummaan barbaadamu kanuma akkamittii fi akkamitti godhamuudhaaf deema ka jedhu
isaan iyyuu dubbataniiti jiranii isaan caala hin beeknu komantii diigumsaa yookiin ammoo komantii qeeqaa kennuurra of qusachuutu bareeda jedheeti yaada. Anaaf ati yoo dhuguma gartee karaa kanaan uummata keenyaaf nageenyi bu'ee wanni barbaadamu nagahuma sanii waan ta'eef jechuudha. Kuni ana akka nama tokkootitti waan abdii namatti horuu jedheeti yaada. Ani Abdul Abdul Moobaala Birraa hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.